Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf irraa kan waliin ilaallu ionic compound property isaa warreen hafan waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti ionic compound property isaa waliin ilaallee turre. Isaanis they form crystals kan jedhu waliin ilaallee turre. Akkasumallee they have high melting point and high boiling point kan jedhu waliin ilaallee turre. Har'ammoo they are hard and brittle kan jedhu waliin ilaallee jechuudha. Ionic crystals are hard because the positive and the negative ions are strongly held together by electrostatic attraction force. Ionic crystalsiin jaboodha jechuudha. Sababni isaas humna electrostatiksiitiin kan isaan walitti qabaman jechuudha. Positive ionsii fi negative ionsii. It is take a large amount of mechanical force, such as striking a crystal with a hammer, to force one layer of ions to shift relative to its neighbor. Such striking bring ions of the same charge next to one another. Figure 5.5. The strong repulsive force between like charge ions caused the crystal to break. Asirratti egaa kiristaalii kana akkuma argitan fiigireeshii kanarratti negative chargii positive chargii faana wal qabateeti jira. Negative chargii positive chargii faana wal qabatee jira. Akkuma fiigirii kanarratti argitan jechuudha. Kiloorniin maayinii negative chargiidha. Soodiyeemiin immoo positive chargiidha. Isaan kun wal qabataniitii jiru jechuudha. Strong ta'anii jiru, jabaatanii jiru jechuudha. Asirratti egaa adda baasuuf jechuudha. Kiristaalii kana adda baasuuf humna biraa gaafata jechuudha. Humna guddaa gaafata. Kiristaalii kana akka adda bahan gochuuf. Asirratti pozitiivaaf negatiivni wal qabateeti jira akkuma argitan. Pozitiivaaf negatiiva, pozitiivaaf negatiiva, pozitiivaaf negatiiva, pozitiivaaf negatiiva. Kana egaa adda baasuuf large amount of mechanical force nu gaafata. Humna nu gaafata jechuudha. Egaa yeroo kana adda baasuuf maal goona? Ni rukunna. Akkuma asirratti argitan fiigirii kanarratti akkuma argitan kanaan yeroo meeshaa kanaan rukuttan jechuudha. Burruusa kana yeroo rukuttan akka cabsuuf jechuudha. Kiristaalii kana yeroo cabsitan jechuudha. Kana maal ta'a? Yeroo rukuttan warreen chaarjii wal fakkaatan gara tokko dhufu. Warreen wal fakkaatan gara tokko dhufu. Asirratti maal jedhaa? To force one layer of ion to shift relative to its neighbor. Egaa yeroo kana rukuttan kiristaalii kana chaarjii wal fakkaatu gara tokko kan isaan dhufan. Inni as jiru kun isa maddii isaa jiru dhaqaadha. Gara ollaasaa isa jiru dhaqa. Warra wal fakkaatan jechuudha. Asirratti kiloorniin ni argitu. Kiristaalii kana ni rukuttu. Yeroo rukuttan chaarjii wal fakkaatu kun chaarjiin negatiivni kun chaarjii isaa ollaasaa jiru. Itis naayit boorsedha. Naayit boorsee yeroo jennu egaa ollaa jechuudha. Isa ollaasaa jiru dhaqa. Yeroo rukuttan chaarjii negatiivni kun negatiiva isa ollaasaa bira jiru dhaqaa jechuudha. Yeroo rukutamu. Akkuma fiigirii kanarraa argitan jechuudha. Burruusa kana yeroo rukuttan maal ta'a? Kiloornii negatiiva inni ture jechuudha. Kiloorniin aayoniin jechuudha. Maal ta'a? Kiloorni aayonii isa tokko bira deema. Asirratti kun asirratti kitaaba keessanirratti ni mul'iseeti jira. Kunoo wal bira dhufanii jiru. Warri wal fakkaatan jechuudha kunoo. Dura akkam ture? Negatiiva, pozitiiva. Kiloorniin soodiyeemii faana, kiloornii soodiyeemii faana, kiloornii soodiyeemii faana akkasitti wal qabateeti kan inni jiru. Yeroo rukuttan sun maal ta'e? Chaarjii wal fakkaatan wal bira dhufee jechuudha. Kunoo asirratti negatiivaaf negatiivni wal bira dhufeera. Negatiivaaf negatiivni wal bira dhufe taanaan immoo maanni chaarjii wal fakkaatu maanni wal dhiibama wal harkisa. Chaarjii wal fakkaatu maal ta'a? Wal dhiibaa jechuudha.
Chaarjii wal fakkaatu wal dhiiba. Chaarjiin wal hin fakkaanne immoo maanni wal harkisa. Kanaafuu chaarjiin wal fakkaate kun wal bira dhufeera waan ta'eef, rukutamee wal bira dhufeera waan ta'eef maal ta'a jechuudha? Cabuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Wal baqachuudhaaf sababa ta'a. Akkasirratti maal jedha? The strong repulsive force between like charges ions cause the crystal to break. Sababa ta'e jechuudha cabuudhaaf. Wal bira dhufuunsaa kun maal ta'e? Akka kiristaaliin sun cabu ta'e jechuudha. The property of being hard but liable to be broken is known as brightliness. Brightliness. Kana jedhameetu waamamaa jechuudha. Cabuun kiristaalii kun maal jedhamee waamama? Brightliness jedhamee waamama jechuudha. Inni kabiroo immoo ionic compoundii propertiin isaa they are soluble in polar solvent. Polar solventii keessatti ni bulbulamu jechuudha ionic compoundiin. Polarii kan jennu fakkeenyaaf bishaan polariidha jechuudha. Bishaan keessatti ionic compoundiin ni bulbulamu. The solubility of a substance is the maximum amount of solute that can dissolve in a given quantity of solvent. Kana jechuun egaa wal madaaluu qaba jechuudha. Fakkeenya fudhattan bishaanii fi ashaboo fudhachuu dandeessu. Bishaanii fi ashaboon walitti bulbulamuudhaaf ashaboon xiqqaachuu qaba, bishaan immoo baay'achuu qaba jechuudha. Bishaan xiqqaatee ashaboon baay'ate taanaan walitti isiniif hin bulbulamu. Maaliif inni bulbulu baay'achuu qaba, inni bulbulamu immoo xiqqaachuu qaba. Sukkaaras fudhattanii ilaaluu dandeessu. Bishaan xiqqaa fi sukkaara baay'ee fudhattanii waliin bulbuloottan isiniif hin bulbulamu jechuudha. Garuu immoo bishaan baay'iftanii sukkaara sana yoo xiqqeessitan maal ta'a? Guutummaatti isinii bulbulamuu danda'a jechuudha. Solubility depend on chemical nature of both solute and the solvent and the temperature and pressure. Bulbulamuun egaa maal irratti kan inni hundaa'u? Uumama irratti jechuudha. Kana jechuun fakkeenya fudhattan ashaboo fi bishaan yoo fudhattan jechuudha. Uumamaan maal isaan kuni kan bulbulaman jechuudha. Kan walitti makamanidha jechuudha. Bishaanii fi ashaboo fudhattan akka biroollee fakkeenya biroo fudhachuu dandeessu. Sukkaaraa fi bishaan fudhachuu dandeessu. Isaan kun uumamaan walitti kan makaman yookiin immoo kan bulbulamanidha jechuudha. Kan biroo immoo yoo fudhattan kan walitti hin makamne ashawaa fi bishaan fudhachuu dandeessu. Isaan kun walitti makaman walitti hin bulbulamanii jechuudha. Kun uumama isaaniiti jechuudha akka walitti hin makamne godhe. And temperature and pressure. Temperaturaa fi pressure illee dhiibbaa godha jechuudha. Walitti bulbulamuuf walitti bulbulamuu dhiisuu isaanii. Fakkeenya fudhattan temperature guddaa kan qabu caalatti bulbulama. Temperature xiqqaa kan qabu immoo bulbulamuuf ni isa rakkisaa jechuudha. Walitti makamuuf ni rakkisaan akkasumallee pressure guddaa kan qabu ni bulbulama. Pressure xiqqaa kan qabu immoo bulbulamuuf hedduu isa rakkisa jechuudha. One way of classifying solvent into polar and non-polar. Egaa solventii kana jechuun bulbulaa jechuudha. Bulbulaa bakka lamatti qoodameetii jira. Innis polaarii fi non-polaaridha. Polaarii fi non-polaaridha. Egaa ionic compound maal keessatti bulbulamu jenne? Polar solventii keessatti bulbulamu jenneerra. Egaa bakka meeqatti qoonne? Polaarii fi non-polaariitti qoonne. Polaariin maayinni, non-polaariin maayinni kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Polar solvent dissolve polar compound and non-polar solvent dissolve non-polar compound. Maanni polar solventii kan ta'e maal keessatti kan inni bulbulamu? Polar compoundii keessatti kan inni bulbulamu. Polaarii kan ta'e polaarii keessatti kan inni bulbulamu. Non-polaarii kan ta'e immoo non-polaarii keessatti kan inni bulbulamu jechuudha. In this commonly
referred to as like dissolve like. A polar solvent is type of solvent that has large partial charge. Water, ethanol, liquid ammonia, liquid hydrogen fluoride, acetone, and ethanol are common example of polar solvent. Isaan amma maqaa dhoofne jechuudha. Polariidha jechuudha. Kan akka eenyu? Kan akka waterii, methanolii, liquid ammonia, liquid hydrogen fluoride, acetone, and ethanol. Isaan kun maanni polar solventidha jechuudha. Polar solventidha. Polar solventiin immoo maal isaan qabani? Large partial charge qabu. Polar solventiin jechuudha. Maal qabu? Large partial chargeidha kan isaan qaban. Isaan kun jechuudha. Polar solventidha jechuudha. There are, however, several ionic compounds that are insoluble in water. Haa ta'u malee jedha bishaan keessatti kan hin bulbulamne ni jiru. Maal jenne dura? Ionic compoundiin maal keessatti bulbulamu jenne? Polaric keessatti bulbulamu jenne. Haa ta'u malee warreen polaric keessatti hin bulbulan ni jiru. Polariin immoo eenyudha? Wateridha jechuudha. Maal jedha? Several ionic compounds that are insoluble in water. Kan bishaan keessatti kan hin bulbulamne ni jiru jechuudha. Isaanis eenyu fa'i? Most salt of carbonates, oxalates, phosphates, sulfides, and hydroxide are insoluble in water. Isaan kun bishaan keessatti kan hin bulbulamnedha jechuudha. Garuu ionic compoundidha. Isaan kana qabachuun dirqama ta'a jechuudha. Property ionic compound inni kabromo, they conduct electricity when they are dissolved in water or in multi-state. Conduct godha jechuudha electric yeroo kam bishaan keessatti yeroo dissolve ta'an jechuudha. Ionic compound akkasumallee keessatti multi-state jechuun waan jiidhinsa qabu jechuudha. Kana jechuun liquid otoo hin taane, dhangala'oo otoo hin taane solidii ta'ee kan jiidhinsa qabu jechuudha. Melting and dissolving ionic compounds make cations and anions free to move. Egaa melt yeroo ta'anii fi dissolve yeroo ta'an ionic compoundiin maal kan isaan nu kennani? Kaataawunii fi aniyoonii nu kenna jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan jechuudha. Sodium chloride maal nu kenna? Yeroo dissolve ta'u egaa kaataawunii fi aniyoonii nu kenna. Since the ions are free charged particle, anions egaa free charge particle ta'u yeroo sana jechuudha. Freedha kan isaan ta'an. They move toward the respectively electrodes under the influence of electric field and conduct electricity through the solution. Asirratti electrode gaafa jennu electroidiin lamatu jiru. Anodii fi kaatoodii. Asirratti ishiin diimaadhaan jirtu kun fiigarii kanarra ilaaluu dandeessu. Anodiidha. Inni gurraachi kun immoo kaatoodiidha. Kaatoodiin negatiividha. Negative chargeidha. Anodiin immoo positively charge. As keessatti egaa sodium chloridein dissolve ta'eeti jira. Innis egaa gara kamitti dissolve kan inni ta'e kaataawunii fi aniyooniidha. Aniyooniin as keessatti negatiividha. Kaataawuniin immoo positive chargeidha. Aniyooniin negative chargeidha. Gara kamitti deema? Anodii deema. Anodiin immoo maanni positive chargeidha jechuudha. Gara kam deema? Gara positive charge deemaa jechuudha. Akkuma asirraa argitan. Negative charging gara kam deema? Gara positivaati kan inni deemu. Kun akkuma asirraa argitan kun maanni electrodeidha. Electrodiin kun immoo positive chargeidha jechuudha. Positive charge anodiidha. Asitti immoo kaataawuniin positive chargeidha.
Positive charge immoo gara kam deema? Gara kanaatti deema. Eenyudhaan immoo kaatoodiidha. Kaatoodiin immoo maali? Negative charge jechuudha. Akkanitti kan inni deemu jechuudha. Asirraa baatiriin kan ifu akkasitti jechuudha. Elektirooniin kana keessa deemaa jechuudha. Seesee kana keessa inni deemu. Sarkiitii kana keessa jechuudha. Chaarjiin kana keessa kan inni deemu jechuudha. Kanaafuu ionic compoundiin dissolveroo ta'u weetarii keessatti conduct godha jechuudha electricity. Asirratti figuriin kun an ionic solution the A ion migrate toward the negative electrode while B ions migrate toward the positive electrode. Akkuma dura isiniin jedhe egaa anioniin kun gara kamii deema? Negative electrode deema. Gara negative electrode. B inni kun immoo maali? Ioniin B jechuudha. Maal ta'a? Migrate toward the positive electrode. Inni immoo gara positive electrode deema jechuudha. Akkuma argitan asirratti jechuudha. Inni kun gara positiivaa, kun immoo gara negatiivaa. Electrode gara negatiivaa deemaa jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu kan ifa isiniif hin taane eksperimentii kanarraa yaalii kanarraa ilaaluu dandeessu. Akkuma argitan as keessatti dissolveroo gootan jechuudha. Inni ibsaa kana nu ibsaa jechuudha. Eksperimentii kana eksperimentii isaa hojjechuu dandeessu, yaalii isaa yaaluu dandeessu. Laaboraatoorii keessatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanarra deebitanii yoo ilaaltan ifa isinii ta'a jechuudha. Propertiin ionic compoundii inni biroo immoo maali? They have high density. Density guddaadha kan isaan qaban jechuudha. The density of a substance is the amount of a substance per unit volume. Egaa densitiin jechuudha. Densitiin amount of a substance per unit volume dha. Kana jechuun M over V dha jechuudha. Mass over volume dha. Densitiin. It is one of the physical property by which substances differ. The opposite charge ionic in an ionic compound are held closely by the electrostatic force of attraction. Ionic compoundin maaliin kan isaan wal harkisanii humna electrostatikiitiin jechuudha. Kan isaan wal harkisan. Baay'ee walitti siqu jechuudha. Waan wal harkisaniif baay'ee walitti siqu. Hence, the number of ionic per unit volume in an ionic compound is high. Kanaafuu number of ionic per unit volume maal ta'a jechuudha? High ta'a jechuudha. Which makes their density is high. Kunis maal godha? Density isaa akka guddaa ta'u godha jechuudha. Maaliif density jechuun M over V dha jechuudha. Volume isaa guddaa ta'e taanaan maal ta'a? Density isaa xiqqaadha jechuudha. Density isaa ni xiqqaata. Maaliif lakkoofsa guddaa wayiif yoo hirre maal ta'a? Xiqqaata. Lakkoofsa wayii immoo lakkoofsa baay'ee xiqqoo wayiitiif yoo hirre maal ta'a? Lakkoofsi san guddaa ta'a jechuudha. Fakkeenya density kana yeroo ilaaltan lakkoofsa M ni jira. M kun lakkoofsa murtaa'aa wayiiti. Maasiin jechuudha. Hangi isaa. Voluumiin isaa yoo guddaa ta'e maal ta'a? Densitiin kun xiqqaa ta'a jechuudha. Voluumiin kun immoo xiqqaa yoo ta'e densitiin kun immoo maal ta'a? Guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu voluumiin isaa yeroo baay'ee xiqqaa ta'u kana jechuun walitti siqaadha jechuudha. Ionic compoundii sun hedduu walitti siqaa waan ta'e jechuudha. Voluumiin isaa guddaa osoo hin taane baay'ee xiqqaa yoo ta'e maanni densitiin isaa guddaa ta'a jechuudha. Exercise 5.4 Provide
appropriate answer to the following questions. Gaaffii tokkoffaan state the 5 general property of ionic compound. General property ionic compound barreessina. General property ionic compound they form crystals. They are hard and brittle. Hardy fi brittle jechuudha. They have high melting point and high boiling point. Qabxii baqinaa guddaa fi qabxii danfinaa guddaadha kan isaan qabani. They conduct electricity when they are dissolved in water and in multi-state. Conduct electricity electric kan isaan dabarsan jechuudha. Eessatti dissolve yeroo dissolve ta'an jechuudha. Water keessatti akkasumallee multi-state keessatti. They have high density. Density guddaadha kan isaan qaban jechuudha. Gaaffii lammaffaan why do ionic compound form crystal? Ionic compound formii crystal maaliif uumuu jedha. Ionic compound are formed from cationic and anionic species that are strongly held by electrostatic force, which make the ions to have a regular packed structure known as crystal. Ionic compounding kan isaan uumaman cationic, anionic. Egaa innis cationic fi anionic sun humna maaliin kan inni wal harkisu? Electrostatic force dhaan jechuudha. Innis maal uuma? Regular packed uuma. Regular packed sun immoo maal jedhameeti kan inni waamamu? Structuring sun crystals jedhameeti kan inni waamamu jechuudha. Gaaffii sadaffaan if a compound dissolved in water, will it be a proof for the ionic nature of the compound? Why jedha. Compoundin waterii keessatti bulbulamu jechuudha. Hundi isaanii ionic compoundidha jechuu miti jechuudha. Maaliif ionic compound warreen ta'an maal jenneera? Polar keessatti bulbulamuu jenneera. Haa ta'u malee ionic compound ta'aniit immoo warreen bishaan keessatti hin bulbulamne ni jiru jechuudha. Isaan kan akkasitti hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Hunduma compound hundaa waterii keessatti warreen bulbulaman, bishaan keessatti warreen bulbulaman hunda isaanii polaridha jechuu hin dandeenyu. Warreen hin bulbulamne immoo non polaridha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Gaaffii inni arfaffaan immoo why do ionic compound do conduct electricity in the multi-state or when dissolved in water but not in solid state? Maal jedha? Ionic compoundin maaliif conduct godhu electricity maaliif dabarsuudha? Maal keessatti? Multi-state. Multi-state yeroon wanta jiidhaa ta'e jechuudha. Solid ta'e wanta jiidhaa ta'e. When dissolved in water but not in solid state. Solid state keessatti immoo garuu hin dabarsan. Maaliifidha? Maaliifidha jechuudha? Ionic compoundin jechuudha. Multi state fi water keessatti yeroo dissolve ta'an maal ta'u jechuudha? Cationic fi anionic kan isaan qoodaman jechuudha. Yeroo sana maal ta'u? Electricity conduct electric dabarsu jechuudha yeroo sana. Maaliif cationic fi anionic waan qoodamaniif jechuudha. Yeroo sana free move charge ta'u jechuudha. Free move charge ta'an taanaan immoo electric dabarsu jechuudha. Garuu immoo solid state keessatti conducting godhan jechuudha. Hin dabarsanii jechuudha. Maaliif charging free ta'u jechuudha solid state keessatti. Eessa keessatti kan inni free ta'u? Molten state fi dissolve in water keessatti jechuudha. Egaa viidiyoon har'aa qabadde kana fakkaata. Viidiyoo sattaanuun 5.3 covalent bonding kan jedhu walitti deebina. Haga sanatti nagaan turaan isiniin jedha. Egaa haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Viidiyoo haaraallee isiniif dalaga jechuudha.